الله. محمد أول محمد أول galatoomii ulfaadhu bareedu tiyya bagga nagaan meeja آمين آمين إن شاء الله. وجي قاري وجي ملكي وجي نولي سرا فيني أتلي نور ربي نور كيرين ولين دلق ربي إنه هاتايس إن شاء الله. amiin amiin bareedu إيه سجلتات نبرا للتمالي كان نبرا ستة لبوكا كم غونا غران تكونوا غمّا نلي تكونوا غمّا دلي. دبي ورا دبي adii siinii isaa malee dhimmi kiyyan dalagu برا وان بران جنة ورا دبي جدين نبيرا إيه فقط ورّي دبي نعمي مالتا كينج مالتو بدي ورّي دبي. برا كاسين جنة يعني نورا فقط نانا تورا دبي جدين تمالي أسكيس سعودي كيس فقين ننجر أنا جرو فقون ننجر رياض فيتن دمام فيتن بكا فيتن انت بكا فيتن إيه والله بكما في أني اللي وجراتني كان مني سلا اللي كأمانو البرا جراتي والجالتي والكبجو وتيمتي بيتني بكما جرو والجالتني والكبجني. Akkasii hawwii maarree amaanaa dooftora cimtuu Dubaayin keessaa fuunee ija namni namaan kennu ija isini kennine jajjabeessaanii. tokko ulfaata gootu ane kuno gadi buusi harki qabee gannan buusuudha Maaluma balleesse kingi. maal pilaastik jedhe ummata irra hojii kiyyallee muuxannoo Dooftori wallahi kingi jiqileensi qabaa raattan mataan. waan an keessa jiru oromoo arga kunoo yoo waa dubbadha jedhu hin dubbatin jedhanii akkas Neno wabira legal Ayyee. Saboota dhuunfaa. alamakka sobontu Waayee. habib ainari sobon arar legal Saboota nama bartee bar. tare kana galchi mujina gudda wal galchi jalleti Amma tijjee amma tare rakko kawai Allah laa nama jechuun tartiibaan galchanii bar. salli sobonan tokko farra jira Loogii dalaguun barbaadu gaara. sobontu Waayee. habibti natti maarin kaanin kalladan Ara wallahi normaal jennee kingi arbar kingi sillee akka tokko bari sin kabanyaa sin jaalanna. sobona sare nyaate sobona indubatu kan ante humara sobona yo ati kulle bira na dura na itetti ni video to komi jale si argitu fajjesa ina jevna gamma ufajjesa na jere gar tokko ina jev Mun jiraachuu isaa hedduu gammadu. Bakka itti kaayee. Of ajjeesee jedhe of ajjeesuu iyyuu noolu dubbatu dadhabee maarree kingi. banate ati sobon Salaamataan qabdanu enka na ati dubatu sobona adani ke sai bus sobona ati kam jirtu bayaa keessanii Usuunii jedhannam. Haara mana kiyya nama kabajamaa ta'u. aye gurba dubatu kolan dubbataan jiraan bayaa keessanii jirtu waan isin dubbattan sagalee dhagaan jiru Dagamee. Taap akkamii hagamma kuma dhibba galchaa yabooti taap tolcha uummata. namne san tahu bare de takingi da gani to nama ambusi jere busi sobon tu mara ske saraftam Haara kuma dhibba galchaa bu'a. sobon tu mara ti busi na muji wagalti abba dubatu ati Baqa gad darbamuree deemoo. Hojjetanii. Kuma dhibba naa galchaa. dalan kundi ati kundi Assalamu alaikum. shabakaan keenya mukeessan jettuuni Shabakaan keenya mukeessan. Kingi Kamal. Shabakaan ka jaraa sirriin jiru sagalee qaqqabaa. Kiyya. Assalamu alaikum. salaamata marraa sadiitta Nagaamaan jiru. nagaamuttu keenya miti boy shabakaan Kamu dalagaadha
Kamaalin jedhina jedhee barsi jalaan dubbatu kiingi Tiinkiidha. हाँ किंग इसा गोटो किंग Isaa darbee इसा दल का माशाअल्लाह वल्लाही सब बोना के किंग Beesee raabi. barbaanna. किंग इन बच्चों पर बना भाई माशाअल्लाह था सी दल का कमाल मार कमाल इब्बो मकान सा किंग मार Da kiingi malee gasi darbaadhiisi. कमो हाँ यार ये कमाल इन जरो किंग Yoo darbamuu feete malee kamaalin jedhi. किंग के नंदर बिन सी आदर बुकरी रागत दल बेसी जरा रुका अगर तो माँ कम चूचू मैं था कर जो लिडा माने खान सामान से लगी भी इनका तो मुझे जवाब Akkuma soofaa abbaa isaatti hirkatee ta'a abbo. Dhuguma akkuma soofaa abbaa isaatti hirkatee ta'a qabu. Ilmaan kun ofiillee akkatti hirkatan hin beeka. Kiingiyyee. Kiingi. Sobboontu. Sagaleen keessan barin dhagahamu ture. Asitti waan dhuunfaa mari'ataa jira. Maal jettan? Hanga je. Wallahi dhimma isirraa qabaa beektaa lakkoofsa keessa eessaan argatuu danda'an namooti suudii rakkatee wallahi qarqaarsa sirraa barbaadan ture beektaa. Lakkoofsi kiyya duwwaa 5 3 Suuta eeganne uffannaa. 82. Badee akkamiin qabaddaree qoy. Walirraa bareeddee walitti. Ani inni nu biraa fog. Duwwaa koodii suudiin beeytami. Hin beeku. Duwwaa 9 Duwwaa 9 6 6 5 5 3 3 5 5 3 3 60 82. WhatsApp dalagaa. Waa hundaan dalagaa. Ayesh inshallah. Hawwiyya ishii bakka sittaa tolu hojii gaarii ishii. Gana jettee yoo qabatin sirraan kaa'u. Baay'ee ishee galatoomii ulfaadhaanii asumaan ammootu wanti isin dubbachuu barbaadu lakkoofsa bilbila kiyyaa profaayilii kiyya jira. Ijoolleen kaardiidhaa fi akkasuma jiddaan naannoo kam keessayyuu Saudi Arabiyaa keessa jiraatan qorichoota adda addaa namoonni barbaadan nu bira argachuu dandeessanii. Dabalataan ammootu namoonni miidhama garaa qabdanii dugda sukkuumii qabdanii rakkina adda addaa qabdanis ijoolleen jidda jirtan karaa sukkuumutti jira. Inshallah ammas ittuma fufnaa keessan nu dubbisa. Warri makkaan jirtanii kiingiin dubbistanii haala mijeessee nama jaha adda saga torbee waliin yoo qabeetiin jedha achi dhufeella achittis dalaguu ni danda'a. Inshallah haala mijeessinaa. Kanaaf ammootu kiingiinis dubbistanii kun namuu yoo barbaadan zayitiin kiyyallee isa bira hin jiraanii isarraa fudhachuu hin dandeessaniini. Qorsoota yoo barbaadaniitiin jettan karaa keessaatiin heeloon jechuu hin dagatinaatiin jechuu barbaada. Waan dubbattan qabdanii Laayii irraa bahuufi. yoo wanti dubbatan. Baay'ee obboleeyyan keenya wanni ijjeen yoo jiraate kama hawwiin jette kana jabeessuu barbaannaa. Waa maraafuu bakka feetanii yoo jiraatan hawwii fooloo gootanii lakkoofsa isiitiin haa jettanii waliin mari'attanii jechuudha. Nuti kaayuun keenya warri jiddallee akka mishaawariilee isinitti bayan warri jiddallee asumatti qarqaaramuu warri makkallee nama hedduu taatanii haala mijeessinee achuma qarqaaramuu xaa'ifillee hatta riyaadillee dhufnaa jechuudha haalli mijataa ta'ee isin ijaaram jiraate haalli mijate haga riyaadillee dhufna bakka Oromoon namni 3 ol jiru hin argannaa amannetti isin bira jirra isin shiraa fi
arraba dheeraa dhiiftanii fooloo nu tolchitanii haala sappoortii nu